walitti qabaa koree ayyaana irreessaa hora Finfinneetii fi hora Arsadiiti. Duraan dursee ummanni Oromiyaa akkasumas sablammiin Itoophiyaa ka biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtan baga bacaqii gannaatirraa gara booqaa birraa baatanii jala bultii ayyaana irreessaa seena qabeessa jaarraa tokkoof walakkaa Finfinneetti deebi'ee irreeffatamu jala bultiidhaan isin ga'een jedha. Kanumaa wal qabsiisee irreessa jechuun maal jechuu? Irreessi saba Oromootitti maali? Saba sablammitti maali? Ka jedhu haala gabaabdoon isinii ibsu. Irreessi uumamaa wal qabata. Oromoo wajjin uumame. Saba Oromoo wajjin uumame irreessi. Kanaan mallattoon ganna rooba lolaa dandamatee waarratee bubbee fi cabbii garagaraa dandamatee kan facaasan margi kan facaafatan yeroo itti sanyii uumu yeroo itti immoo habaaboon kamiyyuu itti daraartu irreessi kanaan uumamaa wal qabata. Yeroo san irreessi kan irreeffatamu. Kanaafuu uumamaa wal qabatu ta'uu sabni keenya akka beeku sabaaf sablammiin akka beeku irreessa jechuun galata jechuudha. Irreessi immoo yeroo lama kan irreeffatamu. Tokko irreessaa horaati. Lama immoo irreessa tulluuti kan irreeffatamu. Kanaafuu ummanni keenya waa'ee irreessaa aadaa fi safuu irreessaa calanqee sirna gadaa kana ta'uu beekee waarratee aadaa fi safuu isaa akka eeggatu. Akkuma beekamu ummanni Itoophiyaa kun faaya. Ummanni Itoophiyaa kun faaya. Haalli teessuma dacheesaa, haalli uffannaasaa, haalli nyaatasaa faaya. Siyaasa kamii of keessaa hin qabu faayaminni Itoophiyaanotaa, faayaminni sabaaf sablammii, faayaminni Oromiyaa sirna siyaasaa kamii of keessaa hin qabu. Sirna immoo namtolchee moti immoo sirna waan itolchee kenneef sirni kun. Sirna kana immoo jaarraa tokkoof walakkaa dhabne har'a immoo hoggattoo nuu deebu sirna kana jabeeffatutu nurra jira. Sirna kana qabatutu nurra jira. Sirna kanarratti hojjetutu nurra jira. Sirni gadaa UNESCO irratti gaafa galmaa'u irreessi immoo keewwata xixiqqaa ta'ee waarratee jalatti galmaa'ee jira. Har'a immoo sirna kana immoo keewwata xixiqqaa san jalaa baafnee UNESCO irratti galmeessuuf kan deemaa jiru. Kanaafuu ummanni Oromoo keessattuu qeerroon qarreen jaarsi jaartiin jaarsi cifireen jaartiin cifireen gaafa fulbaana guyyaa 24 hora Finfinneeti irratti gaafa fulbaana guyyaa 25 hora Arsiiti irratti waggaa kabajamu faamummaa keenya san dagatuun nurra hin jiru. Akkaataatti qaban akkaataatti uffannu kanneen dagatuun nurra hin jiru. Irreessi siyaasa kamirraa bilisa. Alaabaa abbaa gadaa qofa bichaa qabatanii warratanii galata galfatutti isaanirra jira. Alaabaan abbaa gadaa maali? Alaabaa abbaa gadaa kanallee hiikoo isaa beekutu nurra jira. Siyaasa kamirraa bilisa alaabaan abbaa gadaa kun. Alaabaa abbaa gadaa kanaaf immoo Oromoonni hedduu irratti wareegamanii jiran. Oromoonni hedduu oduu yaadan darbanii jiru. Har'a immoo carraan hoggattoo nu biraan ga'u alaabaa keenya alaabaa abbaa gadaa gurraachi waaqa. Alaabaan abbaa gadaa kun dhiiga namaatiin wal qabatee jira. Dhala namaatiin wal qabatee jira. Uumama namaatiin wal qabatee jira. Gurraachi waaqa. Diimaan dhiiga namaati. Adiin immoo lafee namaati. Hiika adda addaatillee ni qaba akkaataa hayyoonni lafa gooten. Kanaafuu sabaaf sablammii keenyas haa ta'u ummata Oromoos haa ta'u ummanni Oromoo kallattii shaniin kan Finfinnee galu hora Arsadii kan galu biyya alaatis kan galu kan biyya keessattis alaabaa abbaa gadaa kana beeknee waarrannee alaabaa abbaa gadaa kana hiikaa isaa beeknee alaabaa paartii siyaasaa kamiyyuu qabachuu dhiifnee aadaa keenya dagaagfachuuf faamina Oromoo ibsuuf alaabaa abbaa gadaa kana mirmirsaa irreessarratti akka argamtan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Kabiraa kanumaa wal qabatee
Har'a agarsiifni kun egzibishinii kan jedhan agarsiisa. Oromoon agarsiisa hin qaba duru. Sirna gadaa keessatti agarsiisa qaba. Agarsiisa nyaataa, agarsiisa uffataa. Yeroo lamaan tana walitti bahee yeroo irreessa tulluuti, yeroo irreessa horaa kan walitti bahee warratee agarsiisa isaa. Yeroo kam akka uffatu, yeroo kam akka qabatu, yeroo kam akka nyaata kam nyaatu. Nyaanni Oromoo wanta adda addaatitu jira. Wanni ammalleen qorannoon biran ganiitu jira. Kan namni yoo duula deemu qabatu, kan namni immoo hoggattoo cabu nyaatu, kan dubartiin deessuun hoggattoo deessu nyaatu. Uffanni illeen akkasumatti uffanni Oromoo faayi Oromoo wanta adda addaatitu jira. San malee immoo uffanni sababa sablammiitis akkasuma. Sababa sablammiin kun wal jaalataa, wal jabeessaa, walirraa dhagaa. Kanaafuu har'a immoo agarsiisa kanarratti sababa sablammiin hunduu irratti hirmaatee waliif kabaja ayyaana wal jaalata. Sababa sablammiin namni sababa sablammiitti hin dhalatin hin jiru, namni immoo Oromiyaatti hin dhalatin hin jiru. Kanaafuu turtii agarsiisaa kana keessatti immoo haala gaariidhaan walirraa bitattanii, walirraa daldalattanii, akkasumas immoo biyya alaatii kan dhufu immoo waliin wal qunnamtanii agarsiifni keenya kun immoo faamni Oromoo kun immoo gara biyya alaatiitti illee akka dagaagu, diinagdeen keenya akka dagaagu, akkasumas dhaamsa dabarsuun barbaada.